السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كوجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني أورمو تيج توتوريال الحمد لله ين نجاكوت نجيني كي خنجان الله هن كوجارا بكتيرتن مرس نجاو. إذا وتوتن كيا فيديو الرأخنا كيسة تجافي نم هدودا كنته تكتوكي مالك نكفلتي تكتوكي الرأ كمتي مالك أرجع. إذا وتوتن كيا تكتوكي مالك نكفل كفلتي كيسة وقرا لمان كفلتي حال شين مالك تنما كفل حال تكتوكي الرأ مالك أرجع. isinitti agarsiisa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kiliik itti godhaadha. Achi booda ol kajettuun irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Egaa kanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa akkuma asirratti isiniin jedhe tuktukiin maallaqa ni qabdi maallaqa illee ni kaffalti. Maallaqa karaa lamaan namaa kaffalti yookiin namni karaa lama yookiin haala lamaan kan tuktukirraa maallaqa argachuu dandeessan. Inni tokkoffaan tuktukiin haalli itti maallaqa namaa kaffaltu yeroo hunda laayivii galu. Laayivii yeroo galtaniis tahaddii yookiin dorgommii nama waliin taphatudha isin gale. Yeroo sanitti jechuudha yeroo laayivii nama waliin dorgommii taphattan jechuudha yoo nama san ashannaftan yookiin nama san irra aantan jechuudha yoo namni kennaa isiniif kenne kennaa namni isiniif kenne san yookiin badhaasa namni isin badhaasu ture sanii yoo barbaadan maallaqatti jijjiirratanii maallaqa irraa baafachuu ni dandeessan. Isin galee ammallee yoo barbaadan maallaquma kennama namni isiniif kenne san yookiin badhaasa namni isin badhaasisanii nama laayivii dorgommii taphatu jechuudha yookiin taaddii taphatu kennama namni isiniif kenne san yookiin badhaasuma namni isiniif badhaasisanii nama san deebistanii nama saniin badhaasuu ni dandeessanii yoo barbaadan immoo maallaqa baafachuu dandeessan. Karaan tokko kana jechuudha haalli namni tuktuku irraa maallaqa itti argatu jechuudha isin galee. Ammallee seerri tuktukiidha jechuudha. Folooyii kuma tokko baatu malee kuma tokko gadiin tuktukirraa laayivii galuu hin dandeessu. Isin galuu jiraami. Karaa inni tokko immoo inni haalli itti maallaqa irraa argattan yoo foloorii baay'ee qabaattan. Isin galee foloorii baay'ee yoo qabaattan waan tokko namaaf beeksisa daladdanii yookiin fakkeenyaaf ilaana tokko namaaf daladdanii jechuudha. Yookiin mana nyaataa tokko namaaf astaawwaqtanii yookiin beeksisa gootanii fi abbaa beeksisa gootanii saniif waliin galtanii maallaqa nama sanirraa fudhattanii folooyii baay'ee waan qabdaniif jechuudha haala saniin maallaqa argachuu ni dandeessan jechuudha. Karaa kan lamanii tuktukirraa maallaqa ni argattan. Kana alatti tuktukiin maallaqa hin qabdu hin kaffaltu. Garuu karaa kan lamanii maallaqa isiniif kaffalti. Isin galee laayivii taphatuudhaan ilaana yookiin beeksisa dalaguudhaan maallaqa isiniif kaffalti. Abbaa beeksisa gootaniif saniin walii galtanii jechuudha. Isin galee maallaqa abbaa beeksisa gootaniif sanirraa fudhattanii jechuudha isin galee. Karaa biraatiin ammoo laayivii taphatuudha. Karaa kan lamaniin qofaadha qabdi maallaqa. Karaa kana lamaniin qofaadha maallaqa tuktukirraa argachuu dandeessan jechuudha. Tuktukirratti immoo foloorii baay'ee argachuudhaaf yookiin foloorii baay'ee yeroo muraasa keessatti yookiin ammoo ji'a muraasa keessatti miliyoona galuu ni dandeessu tuktukirratti yoo daladdan jechuudha. Tuktukirratti dalaguudha garuu yoo haala dalagaa tuktukii biyyatti foloorii baay'ee argatta. Haala kamii viidiyoo namaa osoo hin taane viidiyoo kan kee yoo daladde saayizii tuktukiitiin jechuudha isin galee sirriitti yoo daladdan yeroo muraasa keessatti miliyoona galuu dandeessu. Waggaa keessatti miliyoonaaf meeqa ni galtan isin galee haala kanaan folooyii baay'ee argattanii mastaawaqaa yookiin ilaana namaaf daladdanii tuktukirraa maallaqa haala kanaan argachuu ni dandeessan jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti immoo foloorii baay'ee argachuudhaaf as piroofaayilii keessatti ni dhuftanii achi booda sarara sana kiliik ni gootanii achi booda seeting inni piraayifeetii kana kiliik ni gootu achi booda asirratti piraayifeetii kan jedhu kiliik ni gootu. Achi booda tan agartee piraayifeetii akkaawunti kan jettu tana hubachuu qabdan yoo oonii taate yoo haala kanaa cufaa hin jiraatin
wanni isin daladdan viidiyoon isin daladdan nama baay'ee bira hin gahu ni galee tan yeroo hunda ofii godhuu qabdan jechuudha tan hubachuu qabdan yeroo tuktukii banattanitti yeroo tuktukii irratti ni dalanna jettanitti jechuudha tan haala kanaan ofii godhuu qabdan jechuudha yoo isin haala kanaan oon irra jiraate jechuudha tana ofii gochuu qabdanii haala kanaan tuktukii irraa maallaqa ni argattanii jechuudha karaa kan lamanii. Egaa daawwattootan kiyyaa gaafiin keessan isiniif deebi'ee jettan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun tolfatinaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.